zayti masrat jalayo baate zayti jaartii keetii jalaan baasutti xiqqaataatun hin balleessite. Dhugaa rabbi hin balleessite. Ani bar Oromummaa kiyya lubbuu kiyyaa olin jaalladha sii galee. Amantii ko booriftaanis jijjiirrachuu nan danda'a. Ijoollee musliimaa durba musliimaa on jaalladhe yoo isheen jaalala sanaan namoote jijjiirrachuu nan danda'a. Amantii abbaa fi jijjiirrata sii galee. Garuu yeroo hundumaa nama amantii namaa arrabsu nama amantii namaa xiqqeessu yenna waan harkasaa argatu immoo Isseeyin jedhee Issee jechuun ko xinnoo ijoollee mufachiiseera. Ani garuu har'as boorus ijoollee musliimaa faana lolan qabu. Ijoollee musliimaa nan kabaja. Amantii kiyya nan kabaja. Amantii isaanii nan kabaja sii galee. Garuu akkamiin dandeessee akkas jette soolanii akka ilma Oromoo tokkotti ettee na gaafatte. Nan laale dhiiseedhe viidiyoo 3-4 irratti hojjedheera. Ati musliima taate abdi ijoolleen musliimaa callisanii taa'anii amantii isaanii fi Oromummaa isaanii kabajanii taa'aa jiru. Taa'eedhe viidiyoo irratti hojjedheera. Ijoolleen keessanirree amantiin keenyi nama arrabsi amantii nama arrabsin jedhu dhiiseedhaan irratti hojjetaniiru. Hindidee mucaan sii galee. Hindidee gaafanni haati manaasa kaagootummoon argine Issee jenne maal goonaasli. Malee jibba eenyuyyuu hin qabnu siin jechuuf. Malee ammaani akka ilma Oromoo tokkotti mucaan kun akka inni du'u, akka inni badu, akka inni jaajaamu, akka inni cabu hin barbaadu sii galee. Fayyee dogoggora isaarraa maal dogoggorri kiyya jedhee akka inni baratu hin barbaadu. Ilmi kiristaanaa tokko tuunni waa balleessee yoo inni akkana ta'e illee ani maaliif akkas gootan ijoolleen musliimaa maaliif akkasitti ijoolleen musliimaa sini akkas amantii namaa jibbitu jedhee viidiyoo namarratti hin dalagu. Maaliif balleessaa nama dhuunfaa tokkoon garuu ijoollee musliimaa nama jibbisiisuuf deemuuf amantii namaa tuqxe jedhanii nama arrabsuuf dhagaa namatti darbachuun suni sirrii miti jedhee yaada. Kanarratti waan jettu qabaatte sirreessina dogoggora kiyya wanti dogoggora ta'ee mul'ate ani amantii keessan tuqe arrabse moo nama dhuunfaarraa naasee isa jedhus akkati irratti haasoftu barbaada yoo fedha kee ta'e. Ani akkuma dura jedhe irraa sii ka'a dhimma amantii abbootuma amantiitiif dhiifa sii galee. Ani illee sheekii miti atillee paastarii miti sii galee miti. Ijoollee maasuma miidiyaa kanarraa uumanutti fakkaatee haasofnu waa'ee amantii akka kiyyatti abbootuma amantiitii dhiifna sii galee. Quraana fi maxaafa wal amantiisaan jirru waan ta'eef. Garuu anama akkanatti fakkaatutti viidiyoo sanirratti jechoota fayyadamte keessatti an ka qalbii anuu qalbii sitti cabe viidiyoo kana deebee dhageeffadhee soolan makkana jedhee sitti xiqqaataa san akka hubannoo kiyyaatitti zayitii masrat jalaa yoo baate zayitii jaartii keetii jalaan baasu sitti xiqqaataa sun hin balleessite. Dhugaa rabbi hin balleessite. Ilma Oromoo foon kee dhiiga kee ka alagaa waliin gaallaan nuun jettu Maadaagaskaritti isin galchina nuun jettu si galee amantii dhugaadha. Amantii kee tuquu danda'a. Atis boru tuquu mala atis tuquu baattu obboloonni kee hin jiran amma warra garee shahaadaa jedhanii warra garee maalii jedhanii jiran amma asirraa warra akka wannoo fa'aa ijoollee yoo argite ta'e anaan walitti hedduun dhiyaannu mucaa manu biraa gara keessan dhufe jira kalkanii guyyaa ijoollee musliimaatti wal arrabsu tokko awwalee jira waajiin fa'aa jiranii asirraa warri wal jala qabee kitaaban fa'aa wal amansiifne jedhee achillee as arrabsu asirlee wal arrabsu jira bar. Taqanaqaanyii qaban garee qaban si galee miti. Ati jidduu kanaan dhuftee amantima keessaa bahi ilma Oromoo tokko ilma biyya keetii tokko si galee waan biraa yoo dhabde Oromummaa walitti qabdanii dhiiga gargeessitu hin jiru haga fedhe garumatu basanitillee badaa fedhe yoo ta'e dhufteetini sitti xiqqaata jechuu sani an akka waan itti balleessiteetti garaa nama garaa jabaatu tokkotti haguma fedhe yoo dogoggore an haguma fedhe yoo dogoggore edaa soolan kun makiinaan irra bahe yoo arge ka ofii duuban irra baasee achitti reeffa kiyya daaraa godhee nama deemu waan jedhu sirraa hubadhe dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee rifadhe. Soolanii akkamiin dandeessee mucaa kanatti akkas garaa jabaattee ati waan kana dubbatteedha kan inni na'edha. Mucaa kana immoo asli dhugaa jette ati ani si meeqa 3-4 viidiyoo ni jira jala galtan ilaaluu dandeessu. Dhiisi
amantaan ati hordoftu kuni amantaa waggaa meeqa lakkoofsisedha. Ijoolleen achitti dhalatanii guddatanii amantaa isaanii kabajanii amantaa namaa kabajanii jiraatu. Amantii kaleessa dhiistee dhufte kana arrabsuu kana dhaabe obboleessa koo jedhee karaa Facebookiinis karaa TikTokiinis almee qarratti hojjedhe viidiyoo. Indi de akka dingataa dhageenye bashitti gooteedhan yeroo sana asli dhiifama naa godhi malee xinnooma tokko addana isaatu lama ta'ee raayyuun bagaadhe malee akka kanaatu miidhamee ta'ee hin jedhus jedhee yaada. Eddesiitti cime fakkaata viidiyoon yookaan suuronni garaa garaa gaafa ba'an immoo xinnoo ishee rifaatuun akka dhala Oromootti sitti dhaga'amaa jechuudha. Na kanan siin jedha. Kanaafuu uumama xiqqoo seetee jette malee dhugatti osoo miidhamee hin gammachiisu jechuudha. No. Maaliif na gammachiisa isa dhiisiiti. Amaaruma tokko asli amaaruma tokko amaara akka kiyyatti hin jaalladhuni. Oromoon qabee gaafanni akka malee qaxaqqatu gaafanni utuunni jalaa iyyuu utuunni jalaa garaa jabina ishee anaaf naan galu sii galee utuu Oromoon amma qabee akkanatti amaara sana qaxaqqate utuun beekin mimmaan narra yaa sii galee maaliifi sammuun kiyya waan akkasiin jaallatu namitti sana yoo argite si miiteetti taanaan bakka ija namaa dura fiduunuun barbaachisu sii galee malee jibba isaa overii mucaan kun akka duu mucaan kun akka inni badu waa tokko ani garaa akkasii sin qabu laphee akkasii sin qabu sin jechuuf xinnooma ishee lama ishee gooteetti iyyuu addana kana issay bagan jedhe malee akkas miidhamtiin seenee abdiinii sin jechuu maaf intalli alaammattee matti naqxe ta'ee maaliin beekaanii mucaan I don't know malee du'a namaa caba namaa jibba waan akkasiin qabu sin jechuu maaf. Rabbi afayyisu. Rabbi afayyisu. Inshaallah. Ina akka biraa kanaadha dhaqame. Sheekh Ahmad inoo isin araarsu? Sheekh Ahmad sirrii miti asli waan ati beeku dhugaa waaqa jiraata. Mucaan kuni dhugaa Rabbi amantii walitti naqa malee guyyaa tokko ijoollee bira taa'ee ammaan maqaa namaa dha'uun barbaadu garuu ijoollee bira taa'ee irree famasootuma xinnoo ishee gaafa argu bakka attaakii anaaf isa gidduu jiru beektaa sana ilaallatee anaan na waraana yeroo baay'ee guyyaa tokko viidiyoo irratti dalageen beeku. Barini nama sheekatti qara'eettiniin hadiisa Qur'aana irraa hima waan himu. Tilmaama akka kiyyaaf kee kana dhoofu waan nutti fakkaata. Maanoo na ammatti galtutti inni nedhe taada hadiisa rukkutee jilbeeffatee targeere si eegaan ture akkati maanoo na namoota akkasiidhaan ba'uuqatiidhaan dura dhaabbachuudha malee du'itti walirra godhanii deebisuun hin ta'a. Uqatii yoo qabaate amantii isaatiin barsiisuudha malee iddee ijoollee wal loltu maal hojjeta?